Dhaabbanni Zaid ibn Saabit Ustaaz Yaasin Nuuruu Abbaasaadara dhaabbatichaa guutuu taasisuu muude. Fulbana 13 bara 2016 dhaabbanni Zaid ibn Saabit kan bara darbee yeroo jalqabaaf dorgommii quraanaa idil addunyaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti gaggeesse guyyaa kaleessaa sirna galii walitti qabu magaalaa Finfinnee hoteela Ililiitti taasise irratti Ustaaz Yaasin Nuuruu Abbaasaadara guutuu dhaabbatichaa godhuu muude. Dorgommiin kun bara darbee waldaa quraanaa Zaid ibn Saabit faawundeeshinii mootii Morookoo Muhammad Saadisiin qophaa'ee kan ture yoo ta'u dorgommii bara darbee kana irratti dorgomtoonni kutaalee biyya garaagaraa irraa walitti bobba'an 50 ol hirmaatanii turan. Bara kanas dhaabbanni kun dorgommii quraanaa idil addunyaa yeroo lammaffaa biyya keenyatti qopheessuuf qophiitu muraa jiraachuu isaa sirna galii walitti qabu guyyaa kaleessaa kana irratti ibsuun dorgommii bara kanaa irratti seenaa biyya keessatti bara darbee dalagame irra deebiin akka dalagamu himame. Sagantaa dorgommii marsaa lammaffaa biyya keenyatti bara kana adeemsifamaa qophaa'aa jiru kana irratti sirni galii walitti qabu guyyaa kaleessaa hoteela Ililiitti qophaa'ee jira. Dorgommiin quraanaa kun bara kanas Itoophiyaatti irra deebiin qophaa'uu isaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti beeksisuuf Itoophiyaa musliimota guutuu addunyaa irra jiran waliin wal barsiisuuf kan gargaaru ta'uutu himama. Dorgomtoonni dorgommii kana irratti hirmaachuu mo'atan dorgommii quraanaa sadarkaa idil addunyaa irratti qophaa'ee irratti darbanii kan hirmaatan yoo ta'u dorgomtoota injifannoo dhumaa gonfataniifis badhaasni maallaqaa ni kennama. Sirna kana irratti abbootii qabeenya hawaasa musliimaa miseensonni mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa qooda fudhattoonni fi qopheessitoonni dorgommichaa fi keessummoonni affeeramanii ni argamu.